Akkam jirtu miseensa maatii keenyaa duraan dursa nagaa waaqayyo bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaan ergaa koosni dabarsuuttan darbaa. Kanaaf ani Waaqumaan jedhama. Ergaan guyyaa har'aatti barbaachisaa ta'e jireenya namaa keessattuu barbaachisaa kan ta'e hundumaa fi nama dhala namaa kan ta'e hundumaatiif kan barbaachisu. Ergaa guddaa isinii qabadhee dhufeerraa isin irraatii kan eegamu hanga dhumaatti nurraatii hordofuudha jechuudha. Kanaaf maatii warri taatan warra kanaan dura maatii hin taaneetiif illee ergaan kun akka qaqqabuuf laayik sheer gochuudhaan tumsa keessan akka nu gootan jecha warri maatii taatan immoo waan kana hanga dhumaatti akka nu goftaniif isin gaafadha. Kanaaf jireenya mo'achuudha mata dureen har'aa kun jechaadha. Mata duree kana keessatti jireenya mo'achuu jechuun maal jechuudha? Isteeppii torbatu jira. Jalqabaatii kaaseen isinii jalqabachuudha. Isteeppiin tokkoffaan koottu seeni bishaan sun gaariidha. Koottu seeni bishaan sun gaariidha. Maal jechuudha kun? Maal keessa seentee jirtaa kan jedhudha gaaffiin jechuudha. Of gaafachuu qabna. Tarii ispoortii nama jimnaastikiidhaan yookiis fiigichaan nama cimaa ta'uudhaaf karoorfatteetta ta'uu danda'a. Yookiin immoo daldala cimaa keessa seentee daldala hojjechuudhaaf karoorfatteetta ta'uu danda'a. Yookiin immoo hojii kabiraa otuma hojjettaa jirtuutii dhimmi kun si dadhabsiisuu danda'a. Galma ga'uudhaatiif milkaa'insi kee tarii laafaa ta'uu danda'a. Dhugumayyuu kun hamma kana cimaadhaa. Hamma kana nama rakkisaa jettee of gaafachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf inni kun kan namatti agarsiisu maa inni erga dadhabnee yookiis immoo erga dhamaanni keenya yoo nu milkaa'uu dhabaate gara biraatti jijjiirachuu dandeenya. Abdii kutachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu rakkoo nu mudatu hundumaatti abdii kutachuun akka nurraan barbaachisne jechaadha. Ol seenne jennaan erga itti linnee erga murteessinee chaalenjiin kamiyyuu nu haa qaqqabu rakkoon kamiyyuu nu haa mudatu. Murteeffachuudha qabna keessa seenuudha qabna. Fakkeenya tokko isiniifan kaasa. Saayintistii beekamaa Toomaas Edison kan jedhamu ampuulii ibsaa hojjechuudhaaf yeroo baay'ee isa fudhate. Waggaa baay'ee yookiis waggaa dheeraa isa fudhate hin yaala. Yoo xiqqaate yaalii kallattii 1,000tiin yaaleera. 1,000 kan yaale keessaatii kan inni ittiin milkaa'e kallattii tokkitee duwwaadha. 999 garuu yaalee akkasumaan yaaliin saafe. Namichi kun abdii hin kutanne, duubatti hin deebine, hin laafne, hin cime, abdii kutannaa malee hojjetee dhumarratti ampuulii kana argate jechuudha. Inni kan biraan Orville and Wilbur Wright warri jedhaman xiyyaara hojjechuudhaaf abdii kutannaa malee itti galan. Akka yaada keenyaatti akka sammuu keenyaatti xiyyaara hojjetanii samiirra balaliisuun hangam akka inni ulfaataa ta'e tilmaamuu hin dandeenye. Garuu namni kun otoo abdii hin kutatiin waggaa dheeraadhaatiif obbolaan kun lamaan xiyyaara hojjetanii samiirra balaliisuutiif yaalii isaan goone hin jiru jechuudha. Dhumarratti garuu xiyyaara kana balaliisanii samiirra kunoo har'allee addunyaan kun galaana kamirra yoo ce'amee bu'anii bahanii tulluu kam qaari'anii kan itti wal qunnamaa jiran bu'aa ijoolleen obbolaawwan lamaan kanaa abdii kutannaa malee hojjetanii jechuudha. Isteeppiin inni lammaffaan if you win the race you are still a rat. Dorgommii akka fiigicha hantuutaatti fiigda hantuuta faana dorgomta yoo taate yookiin immoo akka fiigicha hantuutaatti warra dorgoman faana dorgomta yoo taate atammallee akkuma hantuutaati jedha. Addunyaan kun har'a saffisaan bifa namni dhalli namaa tilmaamuu hin dandeenyeen jijjiiramaa jirti. Guyyaadhaa guyyaatti, daqiiqaadhaa gara daqiiqaatti, sekondii hanga sekondiitti jijjiiramaa jirti addunyaan kun. Saffisa jijjiiramaa har'a mul'atu nama ajaa'ibsiisa. Bifa nama ajaa'ibsiisuuni. Har'a biyyi lafaa kun garamitti deemaa jirti kan jedhudha. Xiyyaaraan nama obboleewwan lamaanii fakkeenya dirama fudhanne kun har'a immoo nama malee yeroo sana isaaniin kan inni socho'u ture. Har'a garuu nama malee akkasumatti kompiitaraayiziidhaan bakka tokkotti dhaqee ajajamee hojjetee hojii isaa dirqama isaa bahee akka inni deebi'ee qubatu godhamaa jira jechuudha. Teknooloojiin hanga kanaatti ga'eera. Yeroo durii poostaadhaan wal qunnamna. Poostichi waggaa tokko ji'a jaha isa fudhateetu nama barbaadan hiriyyaa sana bira qaqqaba ture hin gahaa ture jechaadha. Har'a garuu sekondii tokko keessatti maayikiree sekondii keessatti dhalli namaa kunoo akka amma wal agarru kanaaf isin yuutuubiidhaan iskaayipiidhaan kallattii adda addaatiin wal dubbisee addunyaa kana keessatti fuulaaf fuulatti wal ilaalee inni Ameerikaa jiru isa Itoophiyaa jiru faana wal dubbisaa jira jechuudha. Saffisa akkasiitu jira. Saffisa akkasii keessa galeen jira moo galee hin jiru. Dhuguma hojiin ofii koo filadhee sana na baasa kun na jiraachisa jedhee san filadhee itti galee kana saffisa akkamiin immoo achi keessatti fiigaa jira jechuudha. Maraatoonii fiigaan jira yoo ta'e namni biraan kan na dorgomu na kuffisuuf kan fiigaa jiru qaamni biraan jiraachuu qaba. Isaan keessatti saffisa akkamiitiin akka dorgomtoonni koo fiigaa jiran beekuun qabachuudha. Akka isaan fiiganitti otoo hin taane isaan dursee reettii isaan fiiganiitii olitti fiigee dorgomee keessa ba'uudhaan qaba. Daldala yoo ta'e ollaan koo yookiis naannoon koo yookiis akka biyyaatti yookiis akka zooniin ani jirutti daldala keessa warri galan reettii kamiin fiigaa jiru.
akkamitti bifa jijjiirratanii yeroodhaa gara yerootti fiigaa jiru isa jiru ilaalee saffisa isaaniitiin fiiguun qaba jechuudha. Ifatti yoo dubbanne wantoonni akka durii hin taane garuu dhuguma saffisaan deemaa jiru. Dhuguma akka durii kan hin taane waggaa 20 dura akkuma isiniin jedhe poostaadhaan ture namni waliin argu firri isaa yoo du'e ji'a jaatti ji'a torbaatti dhagayeetu boo'icha dhaqa. Har'a garuu sekendii tokko keessatti akkuma lubbuun keessaa bahin yookiin immoo utuma inni dhukkubsatullee iddoo jiru teenyeetu nama kana dhukkubsataa kana gaafanna ni hordofna jechuudha fira keenya. Saffisa akkasiitu jira waan ta'eef ani immoo saffisa akkamitti fiigaan jira hanga kam fiigaan jira hanga kam dorgomaan jira. Dorgommiin kun anaan kan na baasu keessa jira moo yookiis kan na kuffisu keessa kufeetanii jira. Kanaaf yaa obboleessaa yaa obboleettii dorgommiin ati keessa jirtu kun injifachuuf jireenya kee dorgommii keessa jiraachuu kee beekuu qabda. Fiigicha keessa jiraachuu kee beekuu qabda. Kanan beektu taanaan ati otoon beekamiin kufta jechuudha. Kanan beektu taanaan otoon beekamiin boodatti hafta harkifamteetu jechaadha. Boodatti harkifamuu hin qabnu. Teknooloojiin amma jiru kun nu hammachuu qaba. Yoo teknooloojii kana keessatti hammatamuudhaa baanne kufneetu duubatti hafna jechuudha. Kufnee yoo duubatti hafnu immoo gatamnee teknooloojii keessaa baanee addunyaa keessaa baaneetu hafna jechuudha. Jireenya mo'achuuf kan nuti qabnu dursa waan hojjenyu murteessinee itti galuudha qabna. Itti galuudha qabna. Erga itti gallee immoo abdii kutachuu hin qabnu haamileedhaan akka Toomaas Edison si'a 1 si'a 2 yaaluudha qabna. Akka obboleewwan lamaanii xiyyaara hojjetan sanaatti murteessinee itti galuudha qabna. Yoo kana goone nuyi jireenya keenya ni mo'anna. Yoo kana achitti sababa adda addaa dhiyeessinee anaanoo xiqqolaa duubatti na harkisa anaanoo irratti hojjetameera qaatiin kun carraa koomitii kun maalii koomitii jennee sababa adda addaa dhiyeessineetu duubatti of harkifna yoo taane kufneetu hafna. Kun carraanis tokkollee hin jiru yookiis immoo xiqqolaa kan jedhamu tokkollee hin jiru. Ofii uuma keenya Toomaas Faatti xiqqolaan hojjetame hin jiru Toomaas Edisonitti yaalii adda addaa irra deddeebi'ee abdii kutachuu dhiisuudhaan hojjetee milkaa'e. Obboleewwan lamaan xiyyaara hojjetan ikkoo yeroo dhiyoo jalqabaa xiqqolaan irratti hojjetame hin jiru. Tokkollee carraa kan jedhamullee hin jiru. Hinuma hojjetan, hinuma yaalanii, kufanii, ka'anii dhumarratti mo'atanii milkaa'anii milkaa'inaan kunoo addunyaarraa gara addunyaatti dhalli namaallee har'a bu'uura isaan buusan sana irratti hundaa'etu waa guddaa hojjechaa jira jechaadha. Kanaafuu nuti waan sammuu keenyaa olitti jira jennee sodaannu tokko kamiyyuu kan nuti sodaannu kamiyyuu hin jiru Waaqayyoon qofaadha. Kanarraan kan hafe waan hojjennu hundumaa abdiidhaan itti gallee kana na raawwadha kun hin danda'ama jennee yoo hojjenne ni danda'ama. Kanaafuu ni danda'ama jedhiitii hojii hojjettutti itti gali. Nan milkaa'a jedhiitii hojii hojjettutti itti gali hin milkoofta buleessa. Milkaa'ina kee dhumarratti hin argita. Ati mee yaalimee har'umaa kaasiiti. Carraa isteeppii isa sadaffaa afraffaa immoo guyyaa biraa itti fufnaa har'aaf asumarratti nogaa waan hordoftaniif guddaa galatoomaa nagaan naa turaa baay'ee sinan jaalladha.